Kanaafiyyuu amma ati Yesuus akka du'aa ka'e amaneera jette mitiire. Maal du'aa ka'e hin duune iyyuu isaa akka macaafa kan keetii irratti jenne malee akkuma macaafni kan warrummaan du'e jedhee sii lallabuyyuu waaqayyitu du'aa kaasee jedhaa siin jenne nuti. Kanaafiyyuu waaqayyis du'aa kaasuu malee du'aa ka'eera miti. Eenyuun gaafachuu jirta isaa warri macaafa kan keetii warri du'e jedhee sii lallabuyyuu akkas jedhaa siin jechuu jirran. Kanaafiyyuu amma gaaffiin kee Yesuus du'aa ka'eeradhaa miti. Yesuus du'aa ka'ee gaafii keenya yoom gaafanne sana tulsi gaafanne. Yesuus du'a moo'ee kan jedhu hin jiru macaafa keessa siin jenne bar. Kanaafiyyuu Yesuus du'a moo'e jechuun du'a mo'atee ka'eera jechuudha. Kanaafi du'aa ka'eera. Du'a moo'anne Yesuus waaqayyotu du'aa kaaseedha macaafni keessan warrummaan du'e jedhu. Okay, ishi walii galle karaa lachuun naata waaqayyo du'aa kaaseera miti Yesuus du'aa ka'eera. Ati akkasitti qabadhu. Du'aa ka'eera jedhe waaqayyo du'aa kaaseera jedhi qabadhu. Du'aa ka'eera. Gaaffin ati kana Waaqayyo du'aa kaaseera jedhi mucaa. Maal taate isa mucattiin? Waaqayyo du'aa kaasee jira jedhime. Okay, du'aa kaafameera Yesuus du'aa ka'eera. Kaaseera jedhi waaqayyo du'aa kaaseera jedhi. Ati tiin galu okay. Yesuus du'aa akka ka'e beekte. Maaltu afaan si dhoowwasa waaqayyo du'aa isa kaaseera jedhi mee siin jedhe akka Phexrofaatti jedhan sana. Isa kaaseera waaqayyo. Waaqayyo abbaan hin jedhu macaafni waaqayyo du'aa isa kaaseera jedhi. Waaqayyo du'aa isa kaaseera. Akkas kalaas amma itti fuuf. Kanaaf amma ati waaqayyo abbaatti amanta jechuudha akka yaada keetti amma akka dubbattutti waaqayyo abbaatti amanta Yesuusitti amanuu diddee jechuudha waaqayyo abbaa kooti dhimee. Kheer inshallah. Maal jettisa? Ana maal godha gaafachuu jirta? Si gaafachuu jirra malee ana maal godhu gaafatamu jaa? Ani bar gaafatamaadha miti amasaati kana situ gaafatamu jira. Amma kanaas geessinee miti reemma geessinee jirra bar. Amma naaf deebistee geessinee jirta. Waaqayyo du'aa kaaseera erga jette. Mee dhageeffadhu. Waaqayyo du'aa kaaseera erga jette geessinee jirra kalaas. Naaf deebistee jirta galatoomi. Okay? Kanaafuu ati waaqayyotti amanuu kee amanaa jirta jechuudha bar. Fakkeenyaaf amma yeroo dubbatu. Ana maatu waan kiyya maal si dhibeessa? Ani bar ani musliima bar ani musliima. Waaqayyo du'aa kaaseera jedhiiti achumatti dhaabi naaf deebistee jirta achumatti. Waaqayyo inni du'aa kaaseera waaqayyo keenya moo waaqayyo isa isinitti amantanidha. Waaqayyo kan fedhe haa ta'uti macaafni kan kee akkas jedhaami. Kana dubbattee jirtaami gaafii naaf deebistee jirta gaafii kiyya guututti naaf deebistee jirta. Kanaaf namni gaafii deebisamu gaafii gaafata qaba. Mitiire akka seeratti. Ayyee amma akka haaraatti gaafadhu ayyee. Amma gaafii naaf deebistee jirta akka haaraatti gaafii na gaafadhu. Amma Oromiffaan haasaa turre miti. Akkamittiin Oromiffaatitti haasaa? Gaafii naaf deebistee jirta gaabla galatoomi gaafii naaf deebisuu kan keetiif. Waaqayyotu du'aa isa kaase erga jette du'a moone waaqayyotu du'aa isa kaase jechuudha. Sangeessine amma na gaafadhu gaafii haarawa. Kanaafiyyuu gaaffiin ani siif qabu immoo kan. Mucaan naga uumame mataan kan keessatti hojjetaa yaa mucaa. Amma gaafii naa deebistee jirta gaafii na gaafadhu siin jechuun jira. Amanteertaa hin amannee sanniisi gaafii na gaafadhu. Afaan Arabiffaatiin isa jedhu. Gaafii na gaafadhu. Arabiffaatiin haasaa. Muuti qabime hiikoo ka jettu sun. Muuti qabadhu hiikoo sagaleen dubartii kan keetiif haa dhagamu jirti. Yeroo dubbachan afaan keessanitti adaga godhadhaa. Kanaafiyyuu gaaffiin qabu Allahan fayyisaadha. Gaafii gaafachuu jirta fayyisaadha. Dhukkubsachiisaadhalleedha. Ajjeesaadha jiraachisaadha. Eenyu ajjeesee eenyu kaasee du'aa inni kaasee beeku akkasuma immoo fayyisaa ta'uu isaatiif ragaan jira. Nu baasimee gara nutti. Maal eessa sii baasare anuyyuu jira kun anu awwal qaasimiyyuu rabbitu na fayyisa. Amma macaafa sii dubbisaan ture miti irra xiqsii naa kenni na dubbifadhan jedhe. Maal xiqsii maal? Xiqsii iddootti Allahan fayyisaa ta'e sana. Anayyuu sana fayyisaa siin jechuun jira. Maal taate sana gumaa mi'a? Kanaaf ani fayyuu koo. Hawwal gaaffii sii gaafadhu. Ta'uu isaatiif deebisii kennaan ture. Yeroo takka falmii dhiisime yeroo takka. Gaaffii takka. Ati kun anayyuu na fayyisee jira alhamdulillah rabbil alamin fayyaa taa kennee akkana. Si fayyise natti maqaa ragaadha naasaa turre mitiire. Namni as dalagu kun koo dhugaaf jiraadha obboloota kiyya. Kanaafiyyuuti ani gaaffii inni na gaafate xiqsii wajjin deebisaa ture. Kanaafiyyuu atis immoo xiqsii wajjin deebinaaf deebisi.
Yoo hin fayyadamne maal gaafachuu jirta isaa? Ragaa barbaadame waan ijaan argitu barbaadamu waan dhageessu barbaaddaati. maaliif wanta amma fakkeenyaaf waan amma Yesuus gooftaa du'aa ka'eera siin jennaan amanuu dinnaanii Du'aa ka'eera kan jedhu miti waan Waaqayyo du'aa kaaseera itti sanii dandeebi. Waaqayyo du'aa kaaseera jedhee si amanee iddoo isaa sitti ba'e miti dubbifatte argite. Kanaafiyyuu Allahan fayyisaadha yookaan du'aa kaasuu danda'a. Eenyu kaasee beeka? Nama tokko daakuu du'aa kaaseera. Anuu kunoo dhukkubsa anuu yoo rabbii kiyya na fayyisa alhamdulillahi rabbil alamin. Yaa rabbi faarumtiin. Ati jechuudha. Ani maal du'aaree maali? Ati duuteera. Fayyisuu hin danda'u yoo ta'e fayyisuu hin danda'u jedhe. Fayyisuu danda'a yoo ta'e ragaa naaf kenna. Ayyee abdii baniif mee abdii yeroo takka baniif ayyee itti mul'ifname tole. Eenyutu banaaf mee ijoollee ankaraarra jira bare maaliif ijoolleen gabbuuti isaa ijoollee waa bantu sunni. Ayyee. Miiruma keessa seensisuudhaaf. Abdii jirta isaa? gaafadhu. Qoy miira keessa akka hin galleef ijoollee. La miira Namummaa tokko yeroo akkanaadhaa maaliif hin jirre kan mana jibbisiisan. Mali gaafatamini isa isheen gaafataaftu deebisaa fi mana keenya dhattanii wacinaati isa isheen gaafatte deebisaa fi seeratti godhaa mana keessanitti. Gingilcha ergadhu isin jalaa bahiitii deebi. Ijoollee rabbashinaa mee? Rabbashinaa ila nam tokko gadi akka naboon isinitti meera. Nama tokkoon haasawa ustaani nama tokko waan ta'eef. Maal godhu si buusa yaa goobajii ko maaluma si buusa. Gadi buusa. Ijoo maaliif isin dhabna isaa yeroo akkanaadha kanneen? Gadi buusa gadi buusa. Waa karaarra waan jiruuf jecha isin galtee nam tokkochi osoo seenaatii daddafaatii bana bakka isin jedhe. Eeywa seenaatii ijoo ani xiqqoo intanarra jira waa wahii of harkaa qabaa fi seenaatii namni tokko maal yeroo kaan ol yaatanii yeroo kana maal nu gargaarta yoo nu gargaartan maal qabasa maal gaffiidda. Maal beekaa waan hafuura gadi. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eenyudha isaa? Ana waliin dubbataa jira. Kamtu si wajjin dubba jaalataa quraana kan jettu banuu dandeessaa? Okay baasiif. Faamaata wallahu mi'ata aamin thumma ba'atahu ka jedhu. Suuraa maaliiti? Suuraa lammaffaa fa'amaata wallahu mi'ata aamin thumma ba'atahu. Ayyee inni maa shaa'e tasarrakku.